Ayah kebanyakan. Kalau mungkin tidak terjadi ni rutin ini finjuru. Sila nama dalam hotel nama dalam tu. Sikale. Kami rata iba sih wang kau dimat. Karena nafin ni. Simpin ni. Lagi tani ni. Katu kira. Karena dia nafin. Karena dia sendiri nafin ni. Itu beauty kapan? Karena dia sendiri nafin. Karena nafin dia euro mah. Apa tu beauty? Ada orang karena jenak norin. Awal kan dia shurabi lah. Shurabi. Karena euro mah nafin. Kan ini dari kita bi. Age fatu nomor naga fatu age fitusin. Waan isi jadi kabat mungkin as devi naga. Ya asirra dubbat. Gafi kalali sih gak padahal. Karena nasi. Waan jadi kabat itu baliyo. Itu. Age fatu kawan jadi kabat itu just ewa. Aye dubbat. Asiti mal jadi ni sagale ni jera. Waan ani jadi enja cur. Ana nanir gini isin jannan koti waan ani nergini fisnam beka sigale. Achitti dhaqee meeshaa gara biraa nama biraatti irra illee fuudhee hanga asii qabadheetiin bakka kaargoo deemuunitiin gahee achi baadhadhee asitti deebisuun illee gahee si galee meeshaa nama biraa shaampoo koondishinarii roozineet faashin irraa fuudhiti dhaqii geessinaan jettee jechuudha si galee baay'ee tokko ittiin himee ture achi baadhadhee biyaansoo xiqqaate kala kiloo 20 ni ta'a meeshaan isiin gara biraatti irraa Waa'ee uffataati malee amma waa'ee biraa. Dhageeffatu kooyi. Gifti dhageeffatu. Ani kabajaan yeroo daaftu dubbataan jiru. Si galee kabajaan. Kooti kana. Kooti wanti sin ergine anjetti. In ergine kana anjette irrattu iyyuu deebii tokko hin deebisneef. Si galee gifti sorry dhifama wajjin muyitii qabadhu hanga ni geessu jechuudha. Hin ergine anjette asitti shiitii sheelaa wajjin naan ergine anjette ni mul'ata viidiyoo kana dheeraa. No mul'ata dees. Kinoo kaisi raayuu mul'ata ayyee. Laa nabitti rakkoon qabu bilbila banadheeti si taasisa. Ayyee. Kana naan ergine anjette asitti deebiseef sagalee isin naan ergine naan jennaan jechuudha. So dileeti gootee jirti rakkoon qabu kana naan ergine naan jette barreeffamaani kana naan hin ergine naan jette asitti illee gaafa ani gaafa dhaqu kana deebisan kana ooy naan ergine naan jette ana ka ergeef illee erguuf baadhuuf illee maaliin jedheen hayya akkaawuntii kee naa ergiti mallaqa barbaadda fi uffata barbaadda naa himii jedheen. Bootee minaa dawwaltee turte ta'aati amma narraa kaasuu diddeesiin jettee isin himattu ansaa sharaa suuqii bana baaliyyoo galgala ganama keessa sa'a sharaa suuqii obane fattoomna beekta hanga sa'aatii kana suuqiidhaan bahu. Tama misaala fisin bahu suuqii kana keessa oola. Laayivi sa'aatii ani jiru na jala laaltee laayiv irratti na laaltee narratti dawwalti miyyoon tun. Barreeffamaan hin deebisaaf sa'aatii ani suuqii bahu hin rafti yookaan humna sa'a 12 booda an sa'a kana booda nama naasa'uu kan danda'u yookaan humna sa'a hojiirra jiru laayivi cufadhee nama sanii wajjaa haasa'uu hin danda'u sa'aatii 12 booda hosii tole yookaan sa'aatii akkana na waliin haasa'e jedhee akkaawuntii ergaa bira geettee asitti dhufee meeshaan ergamini natti himi jedheeni kana dhiyoo barreessee fi guyyaa 3 moo guyyaa 4 dur herreegni kan kee meeqa akka jedhuun illee asitti barreessee herreegni kee meeqa akkanatti ta'e naaf himi jedheen akkaawuntii keetis akkasitti naamoo akka biyyaatitti si erga birrii kan keetis natti himi jedheeni akkaawuntii naa ergite akkaawuntii si naa ergite birrii 250 birrii biyya kanaatiin jedheen ashangulitti qabatee callifte eeyyetis naan hin jenne haganas naan hin jenne birris kan keessiin deemtu hin jenne si galee kakootiti naan jette kan inni shiitii sheelaa qabu kan gurraacha wayyaa marranatti natti ergite jechuudha. Birrii kiyya kaaganaa herreeginaa deebisnaan jette birrii kan kennatti himi asitti barreeffamni kiyya ni mul'ata natti fakkaate kunoo. Anatu salaamata gaafadhee herreega kee meeqa kanatti tare naaf himii jedheen akkaawuntii keetis ka biyya kanaa moo ka biyyaatti takka siimus naa ergiin jedheen naa himi jedheeni birrii kiyya Dubaayitti naa deebista naan jette birriin kan kee jedheen akka isin amma herreega gootee naa himtuuf birriin kan kee birrii 250 moo jedheen ashangulitti qabatee callifte agarsi as naa wajjuu naa soofne si galee anatu amma akka hin daganneef jedhee irratti achi deebise si galee. Wanti kun dhugaa musuba lubbu gara guddisiin barbaadee guddisiin. Nageeffadhu giifti. Giifti. Ni gaafii takka bichaa si gaafadha. Achirman gad qaciqicii takka. Birrii haga birrii teetii haga qabdu naa ergi akkaawuntii siin jette hagana jetteeni dubbadhu birriin kee hagana akkaawuntii naa ergi si ergaa siin jette moo jenne birriin akkasii miti kabardu hin dubbadhee fitanaan jettee mi baalii yoo barsi dhagee beekee bar gaafii deebisi kaati birrii 250 siin akkana jettee bakka hini madda jedhee. Ayyee warning fide bakka video jufi. Warning irratti kenna balleessi warning. Video jufi yoo. 250 miti birrii. Gifti video jufi. Mee amma qoy meeshaan kun hin dhumne. Gifti video jufi. Dhageeffadhu warning itti kenna. Warning itti kenna qoy koppiin kee godhani. Gifti. Jarjarin. Mujatti video manatin.
Video cufi. Warning itu kan video yang paling deket tuh sudah tadi bro. Kopi lingki bora guys. Patah nanti kopi lingki bora. Video mbak nusole. Aye. Guys, kau taka kau babali kopi link jadi. Warning kena kini. Aku orang ini kopi lingki bora jadi nih gura nih kopi lingki kino komo shanggal jadi kopi lingki tuh apa? Isin boleh jadi tanda kita kopi lingki bora bi. Imbani nanti ke video. Kabi sih kabar daman gifti. Wali gala Birri nanti sih rapor coba baru Birri make. Di sih wanu kota. Aye oke. Isini mulai. Ini nanti mulisin. Video yang mana sih nagar sih so? Imbani video. TikTok ini kata Birri make kasihnya. Gabi kalali. Aliyo. Aye. Oke. Baliyo nanya tisil. Baliyo sih juga. Baliyo. Warning gitu video racu fatush. Warning agar sisa Jirtu sinjera bar kriminal agar. Nagar tela. Ya cufi kopi lingki bora guys kopi lingki file darbo idalan. Link boleh warning kira. Paduma cufi kesan. Kopi lingki bora. Balle siwan si duba. Gifti. Sila kopi lingki bora buat Tahin lagi pada jira bar Birri bahasa jira kai tergejur. Aye. Birri sih berasi ya fi. Guys, repost TV kopi link kira. Wah lagi foto. Kau nak usah. Aye sih lagi foto kurang aku sumati. Kashar bi kesa basi. Takajet. Ka gurdi ata hojjete sanillee keessaa baasi. Gurdi rakkoon qabu hojjete sanillee keessaa baasi. Sigale? Bahasa jira duraanu. Ayyee baasi keessaa. Sigale? Ka isiin shurraabii sanillee suuqii rozumaanii moo maalii hin ergine jette hin ergine sanillee akka hin ergine hin beeyti. Dubbattee jirti muljatti waa takka qulqulluu iftu wanni isii si goote takka hin jiru. Birri illee sii ergasii. Dura natti ergi wanni iftuu jedhamu jiru wanni qulqulluu jedhamu jiru dhagaye. Daragee barsiiti maa qulqulluu kasi hin jiru barra. Ramadaanas deemaa jira waan. Masrajjaa addaa dhagee barra. An qulqulluu kasi jedhee ishee qulqulluu baasaa jiru dhagee barra. Meeshaan sun achi numne maan natti nimne baaliyyoo osoo meeshaan biyya sanii kaani maaliif waan akkanaatti dhaba. Abboon dhagee fadhu sira namana. Qulqulluu isiin qulqulluu waa takka balleessinee miti harkaan sin jedhaa jiru. Qulqulluu dubbattee sin jedhaa jira. Atilee qulqulluu dubbataa jirtaami. Qulqulluu keessaa nama waliin naqee jechuudha. Akka wanni ol baasa keellee qulqulluu ka isiillee qulqulluu. Sigalee silachuu wanni balleessan takka hin jiru. Birrii haga isiin wanni isii jette akkaawuntii naa ergi siilee bitaa sin jette barreeffama dubbiftee jirta. Waan argitu argiteerta. Birrii kee fidii nutti himi. Waan biraa dhiisi. Hattuu fi qulqulluu ergas isinitti maali? Kopi link boleh mas. Maali ganya jette jira. Waan namni sii bakka taa'ame as gubbaa taa'e. Dalagaa ofii dhaabdee sii asirra teettee isiillee. Atillee nama dalagaa isilachuu hattuudhaa bara. Atillee hattuu isiillee hattuu. Maanaan jedhe atillee dalagama kana dalagat isiillee dalagama kana dalagat. Hattuu fi hattuun hattuudha. Garuu dhugaa jirtu. Lafa kennanu sirrattillee birrii baafadhu fidii birrii nutti. Kamigaa wanni ati keedii kam dalagaa jirtaa? Oke. Absir bali rakkoon qabu Birriin kaasnaa jirti siif kennina. No, rakkoon qabu iftu rakkoon qabu. Rakkoon qabu miti No, qabu. ani ko kuni bar waan normaalidha bar ani gaafii achi garagalee ko assalaamu alaikumii Birriin keemme kan na bura jira naa himi barreeffama jennaan ashangulliitti funyaan qabattu na ergitee bar. Na jala dubbachuu dide baaliyyoo. Abboon barreeffamee jiru. Naannoon jenne. Sagaleen hin jiraami sagalee isin dhageessisaa bar. Maa sagalee nutti dhageessifta barreeffama nutti agarsiiftee bar birriin keemee kanaa ergisiin jettee bar kinoo jara arginaan Sun nutti. guyyaa meeqa dura turteeti bar raaffattuu shi bira. Dhageeffadhu gifti dhageeffadhu ofii keetii maan ofii dhahaa jirta. Ofii keetii maan ofii dhahaa jirta maanaan jedhe. Erga isiin akkaawwantii kee as ergi siin jette birrii kee meeqa siin jette wanni si gaje jiru ate macaalli siitiin birrii kee. Ani birrii kiyya daawwadhee ergee jennaan bar isin irraa gadi murtee birrii rakkoo qabdaati maqaa ishee gallatu rakkoo qabda birrii haga si biraa qabdu nutti himi siin jenne amma gurraan dhageetta. Ikkuma irra siimaa jira bar sokkoo barreessee jiru siimaa jira. Wanni jedhaati. Birrii kee madhu jedha maaltu lubbu. Eddee. Kopi link Isiin akkana jettee miti jar wanni akka isiin akkana jettee fidi birrii keessa baati waan sirraa qabdahi maa kan irree qabdinu. Eegu badda malee moo? Innaara. Miyuutii qabadhu iftu miyuutii qabadhu taraa siin kenne. Birrii keessa baasi. Ndee giftii. Turuu miti kan maqaa keellee tureessuun kan isiillee tureessuun turuu miti. Miyuutii irraa kaasi miyuutii irraa taa giftii birrii nutti himi. Bar birrii. Raamuyiti sinirra.
No si miti giftiin jedharra. Warri koomenti maaltu isin galchumchattitti beekaa miti? Dhiisaa giftiilee rakkoon qabdu iftuulee rakkoon qabdu. Uummanni gara giftii gara galee ma giftii rakkoo qabdedha. Wala iftuu arrabsani. Manni awwaala iftuu tana dhukkee irraa kaasan. Awwaala warri koomenti Mii taragaggaa gaayis maal taatan sila? maali beetani? Anamma jechuun jara lachuu walitti araarsee birrii jara walirraa deebisee biraa deema malee iftuuleen dalagaa ofii haa dalagattu giftiileen dalagaa ofii haa dalagattu malee ani isiirratti muraa miti. Dhageeffadha jazba isinii galee lachi irratti umuru ani dhugaartu itti himaa tana balleessee osoo hin ta'in lachuu masrajaa wal bira fidatan. Mudiirri guddicha jira bareedduun sanyii jawwee kan waan takka nama takka sodaanne daratii na fayyee burcii rabbi nagaa naa deessisu burcii na fayyee ciisee nu lalaa jiru. Bareedduun jirti abbaa barbaadirra murtii nam takka sodaattu warra sanyii jawweeti. Rabbi nagaa naa eegu. Rabbi nagaan si haa eegu. Firaafiree nyaatiin ishii calliftee kana bukaatomaa fi omargite ofitti hin gurii waan akka salaataa kana nyaadhu. Lubbuu turtee qabannaati. Sila maaluma herreedi jedhaa bar giftiin. Giftii. Miyuutii irra jirta. Aggatamii iftuullee fooloo godhaanii nama nagayaati. Akkasii yoon gisee dhiyaatu nama nagaa fi nama badaa asirratti hin faarsine. Bannaatiin birrii harkaan dhoyitee nutti himuu dandeettaa bar birrii harkaan dhoyitee bar waan dhahuu dandeettu bar birrii Birri uffata amma shurraa bitanii keessaa hidhisee isin hima. Uffata addaan baasee tokko isin Maa maal dhalai daree kuni bar shurraabii lama keessaa birrii hagana shurraabiin takka keessaa birrii hagana. Birri maaliifi? Hirrii sii keessaa Isin nutti argaa beeka. gaasi. Hayyee uffanni shurraabiin suni. Qabadhaa Shurraabii jedha. takka qofan naa dhufe taawwan hin barbaadu hayyee. Birrii Birri keenaa. 25 isin naa dhuftee jirti. Ayyee. Hayyee. Qabadhaa. Eshi. Tika barreeffadhu kan keessaa fi mee jaran eegu. Agasiif isin haasaa mee dhufa diqqoo namitti nawamaa jira. Mugattiin de. Baaliyyoo takkaasii waliin haasa'u. Ayyee. Bakka iftu. Ooyee. Laal baaliyyoo sitti himaa. Amma waa sitti himaa dhageeffadha namni kuma tokko. Takkaa qofa na dabarsi. Okay. Laal sitti himaa baaliyyoo. Ara waarniin keessatti kennaa jira gaayis Namni kannaa keessa taachuu. kiyyatti uf shakku jiraate jechuudha. Eeshi. Wanni ani keessa kiyyatti uf shakku. Eeshi. Isa haala andee viidiyoo lukkatu qoy. Sa'aatiin kiyyallee ga'ee jira. Wanti kun daqiiqaa muraasa qaba. Ifni baala waarniin Viidiyoo dhiyaate akka suuraa kusee amanaa. Irraan Okay, fudhata. sorry. Ishi. Wanti isin naan ergine jette tokkoffaa shurraabii gishiraa qabu sani naan ergine naan jette. Shurraabii gishiraa qabu akka hin jirre akka kun jirutti agarsiise. Haa ta'u bareedaa laalii keessa goyi naan jette bootee min haasofne isiniin jedhee jira. Bakka kana naa qabadha. Wanti ani hin erginiif osoo keessi kiyya natti shakku jiraate. Sigalee Ramadaanas deemaa jira osoo keessi kiyya ofitti amanu jiraate isin naan ergine jette kaisa. Herreega gootee na ergitee turte isillee na gaafattee turte meeshaan naan ergamne kam akka ta'e jechuudha. Tokkoffaa kootii wayiiti kootii kompoolitii fakkaatu wayii isa naan ergine naan jette. Bakka isaan illee okkee jedheenitumaan dhiise. Deebitee shiitima noormaali inni jira miti sharpii lallaaftu tokko wajjin beeti bareedduni. Shiitii lallaafaa tokko wajjin naan ergine naan jette. Okay jedheeni gurdiillee kabirri 400 siin jedhe kabirri 250 moo meeqa na ergite naan jette. So meeshaa ani garuu akka ergeef ni beeka. Hayyee ishi jedheenitu callisee hanga siin geeffattu hin dubbanne. Deebisee turtii keessa na dawwaltee ammallee siin sagalee qabdee na sagalee si dhageeffadhee deebisee maal jedheen dheengadda guyyaa 3 guyyaa 4 dura bara. Ayyee birrii kan kee herreega goote birrii hagana jedhiiti. Birrii 250 herreege ani. Kun kootiin birrii 4 birrii 100 gurdiin birrii 400 yoo argate birrii 250 yoo dhaqeef birrii meeqa na farattaaf.